Anis hidhama Saudi Arabiyaati. Jireenyi Saudi Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti wanti gaggeeffamaa jiru baay'ee fokkisiisaadha, baay'ee jibbisiisaadha. Keessatti kumaatamaan dhumachuu jiranii mana hidhaa keessatti gaafa oowwaan gaafa qorraan tiisa uffathe kana yookaan feestaalii isa biyya keenya jedhamu kan qoshaashaa yookaan waan walitti qabanii wanta xuraawaa walitti qabanii ittiin gatan uffatee namni keenya mana hidhaa keessanii hedduu isaanii dabraa jirti. Kaan ammoo nyaataa dhugaatii dhabuudhaan, kaan dhibee garaagaraatiin, kaan qorraan qorzeenee jechuudha kan irra rafan dhakaadha. Kan uffatan kana uffatan qabanii nama waggaa tokkoo fi ji'a 5 waggaa 2 mana hidhaa keessa jiru jira. Yaa kan dhimmi kun si ilaallatu mootummaa Itoophiyaas taate dhimma kana atattamatti akka furmaata itti gootan isin gaafannaa. Rakkoo guddaa keessa jirra. Hidhamaa dabalatee namoonni Saudi Arabiyaa keessa jiran guutuun isaanii rakkina mataa isaa danda'e qabna. Kanaaf akka guutuu biyyaatitti akka nu cinaa dhaabbattan akka sagalee nuuf taatan isin gaafannaa. Kan hidhamee mana hidhaa keessa jiru dabalatee namoonni mana keessa jiraatan jireenyi itti qaala'ee dalagaa dhabanii rakkoo jajjabaa keessa jiranii. Kanaaf akka guutuu biyyaatitti akka uummata Oromootitti akka uummata Itoophiyaatitti sagalee akka nuuf taatan yaamicha isinii goona. Kan sagalee nu ta'aa jirtanis galatooma. Namni keenya hedduun isaa mana hidhaa keessatti lubbuun dabraa turte daa'imarraa eegalee hanga guddaa dubartii dhiira otoo hin jenne jechuudha argaa turre miidiyaa irratti. Obsaan eegaa turre osoo obsaan eegnu obsi daangaa dabre har'a ammoo ijoolleen keenya hedduun isaanii mana hidhaatti hiriyoota hedduu biraa dhabnee jirra. Kanaaf warri qaamni kun ilaallatu guutuun keessan akka furmaata nuuf laattan. Nuti biyya kana keessatti hidhamtoonni biyya kana keessatti hidhamanii jiran waan nyaatan dhabanii qixxaa goggogaa itti kennanii bishaan hin argatanii qixxaa sanayyuu jechaadha otomaa nyaata qulqulluyyuu fidanii fi qixxaa oolee bubbulee yeroo dheeraa ture kan goge kan aara baase kan aara raayee jechuudha waan akkasii fidanii fi ijoollee keenya akka hin taanetti jiru biyya namaa keessatti lubbuun isaanii dabraara waan ta'eef sagalee haa taanuu fi kun waan